Amboo gara galgala, amboo gara galgala, amboo gara galgala, lafa gaggaraagala. Waamalee sirba kanan kaasnee akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota wiirtuu miidiyaa hadhakaa magaalaa guddittii Shawaa Lixaa Ambootti argamu. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenya tokko jennee qophii daawwitii labataa keenya Amboo biyya gootaa, biyya dhiiraa, biyya goototaa akka daraaraa kafanii jaagamaa badhaanee goota jaarraa keenya Hacaaluu Hundeessaatti tokko jennee qophii keenya daawwitii labataa jedhu eegaluu filanneerra egaa. Egaa jiraattota magaalaa Amboo faana turtii goonee nu hordofaa jechaatiin gara sagantaa keenyaa deemna ka. Mee duraan dursa wal haa barru. Muluun jedhama. Aadde Muluu Mokonnin. Maqaan koo Fajiiraa Sarbeessaa jedhama. Ani Taamiruu Tsaggaayeen jedhama. Faayisaa Damisiin jedhama. Teeraa Lammaan jedhama. Musaa Oliin jedhama. Eebbisaan Jiguuti. Goobanaa Dhugaasaan jedhama. Maqaan koo Tokkummaa Tarreessaan jedhama. Maqaan koo Kookee Biraanuu jedhama. Maqaan koo Rattaa Sanbataan jedhama. Maqaan koo Addisuu Guddataa Sarbeessaan jedhama. Guddataan jedhama. Buzunaa Cimdiin jedhama. Tole egaa as naannoo Amboo kanatti sirbi tokko Amboo gara galgalaa lafatu gara galaa jedhan. Gara galgalaarra lafta Amboo maal taatee gara galti? Gara galgalaa lafa gaggaragalaa. Amboo gara galgalaa lafa gaggaragalaa jechuun egaa Amboo akkamii cimaadha. Amboo hin danda'amu baay'ee cimootadha Amboo. Seenaan isaanii baay'ee wanniidha egaa warri Amboo jechuudha kanumadha. Mee yeroo baay'ee sirbi Amboo gara galgalaa lafatu gaggaragalaa jedhee Amboodhaaf sirbameera. Hiikaan sirba kanaa maalidha? Yeroo saatii gara galgalaa namni isaa baay'ee waan sosochii baay'isuuf bakka namnumti gara jiruu isaatiif waan deddeemuuf namoonni baay'een illee akka waan dhugaatiidhaan sakkaramee dibiddibiidhaatti namoonni biraa hiiku garuu namni garuma jireenya isaa fooyyeffachuuf waan fiiguuf isumayyi gara biraatti hiikan malee bakki kun Amboon bakka nagaashii eegsifachuudhaan beekamtuu taatedha. Tole kaasii naannoo Ambootitti sirbi jiru tokko Amboo gara galgalaa lafatu gara galaa jedhan. Lafti Amboo galgala maal taatee gara galtime? Jechi kun Amboo yeroo baay'ee miidhagduudha. Akka teessoon ishee mijattuudha. Uummanni hedduu kan itti argamudha. Guyyaa uummanni magaalaa Amboo hundumtuu hojii isaa irratti bobba'ee galgala hundumtuu yerootti boqonnaa fi daandii irratti ba'ee waliin bashannanuu hiriyoota isaa faana namoota adda addaa faana walitti dhufee yeroo daandii irratti bakka bashannanaa deemee yerootti bashannanu gizee sana uummatni hedduu daandii irratti waan bahuuf Amboo gara galgalaa lafa galgalaa kan jedhamu jecha akkasii natti fakkaata akka ilaalutti. Amboo gara galgalaa jechuun gaa duratti kan abbootiin keenya ittiin taratanidha. Amboo gara galgalaa yeroo baay'ee gara galgalaa kanas namni dhiirummaa magaalaa Amboo kana dhiira baay'ata akkuma jedhamu jechuun namni akka malee gootummaa kanatu baay'ata. Gara galgalaa dhugeessaa ta'uu osoo dhugiinsaa ta'uu inuma wallola. Kanaaf gootummaadhaan ijaa beekamuufi Amboo gara galgalaa namni ijaa xiqqooshii walitti bu'u jiruuf kanumaaf jedhama. Baay'inni namaallee ijaa jiruuf natti fakkaata. Amboo gara galgalaa lafti dhuguma galagalamoo hiikaan sirba kanaa maali? Hiikaan sirba kanaa Amboo gara galgalaa namoonni magaalaa kana keessa bahan isaniif yeroo sana namni akka malee waan baay'atuuf hin gaggalagala jedhamee yaadama jechuudha. Amboo gara galgalaa jechuun akkuma ni jedheyyuu Amboo gara galgalaa jechuun bakka yeroo sa'aatiin 11 yookiis 12 ta'u hundumtuu bakka inni riyaa qabu riyaasaa inni haadha manaa qabu haadha manaasaa inni ijoollee qabu ijoolleesaa fudhatee wookii ba'a jechuudha. Kanaafuu Amboo gara galgalaa lafa gaggaragalaa jedhama. Amboo gara galgalaa lafa gaggaragalaa sirbi jedhu jira. Hiikaan sirba kana maalidha? Hiikti sirba kana akkanatti fakkaatutti Amboo ganama bakka hojii isaa bakka waan ta'e deddeema. Galgala immoo baay'atee daandii irratti hin argama. Iddoon ijjatan daandii karaa deeman illee inni baay'ata walitti. Kanaaf jecha Amboo gara galgalaa jedhamti. Tokkoon immoo Amboo goota gaafa aartee gaafa rakkoon tokko irra ga'e Amboo baay'istee sodaa hin qabdu. Kanaaf jettee Amboo gara galgalaa jedhamti. Weelluun Amboo gara galgalaa lafatu gaggaragalaa jedhu jira. Hiikaan sirba kana maalidha? Ani garuu hiikaa sirba kana baay'ee isaan beeku amma yaadutti yoo ta'e Amboo gara galgalaa Amboo uummata baay'ee waan qabduuf Amboo gara galgalaa namni baay'inaan waan deemu yeroo boqonnaa isaa godhatee isuma kanarra dhaabbateetu immoo wanta hundaa natti fakkaata. Guutummaa sirbaa maalummaa isaa keessa galee hin beeku. Sirba mee
Amboo gara galgalaa amboo gara galgalaa lafa gaggaragalaa isa jedhu beektaa? Beeka. Hiikaan sirbichaa maalidha? Hiikaa sirbichaa nan beeku. Mee yaalisti maal sitti fakkaata? Nama yaaddu wayii maal sitti fakkaata? Akkasumatti ennaa yaadu amboo gara galgalaa jechuun amboon hin danda'amtu jechuun natti fakkaata. Amboo gara galgalaa lafa gaggaragalaa weedduun jedhu jiraan. Hiikaan sirba kana maalidha? Hibbaan sirba kanaa ganama hamma galgalaatti wal gatee hin beeku Amboo. Ganama hamma galgalaatti ijaa waliin galneefu galgalas ammum ganamaa jira waan ta'eef galgalas kanuma waliiti Amboo gara galgalaa lafa gaggaragalaa kan jedhameef kanaaf. Tole baay'ee galata. Isinis galatooma. Amboo gara galgalaa lafatu gara galaa jedhan. Lafti amboo irratti galgala akkamitti garagalti maaltu garagalchaa? Amma lafati magaala ishii garagalatoon ta'ini amboo jechuun biyya jaalalaati. Biyya hundumtuu keessatti wal jaalatudha. Biyya yeroo tokko tokko akka seenaa dhageenyutti jechaadha. Weedduu garaagaraarraa namni weellistoota irraa sin dhageenya. Amboo gara galgalaa jechuun amma jechuun inni nagadates inni daldaalates walitti dhufaa waliin nyaataa waliin dhugaa jaalala qabdi. Kanaaf gootummaas immoo qabdi waan ta'eef kanuma ibsuudhaaf malee jechuun ani hiikaa ammani hubannoo qabutti kanuman beeka. Laftumaan garagaltu halkanirra jechaa galgala. Lafti hin garagalu. Jaalaluma waliin qabu uummanni kun walitti dhufe waan sana seenaa sana agarsiisa malee lafti garagalaa fi miti seenaa akkasiiti yani bal'aa san beekuus baadde waan akkasii jira. Mee isinoo maal jettan isa amboo gara galgalaa lafatu garagalaa jedhan sanirratti? Amboo gara galgalaa kan jedhameef amboo biyya jaalalaati. Biyya hunda nama hawaasa hunda hammatee jiraatudha. Amboo gara galgalaa jedhamee kan moggaafameef amboo jaalala hundaa nama hundaa qaba waan ta'eef gara galgalaas nama hawaasa hundaa walitti hammatee waliin jiraata waan ta'eef kanaaf gara amboo gara galgalaa jedhamee waamame malee waan biraa miti jechuudha. Dhumaan as naannoo kanatti danfaa abbaa boorichaa jedhu. Danfaan abbaa boorichaa eenyume? Danfaan abbaa boorichaa namadha isaan garuu namadha namumatti itti waaqeffata. Namuma akka keenyaati namni garuu isaanitti waaqeffata isaan amma lubbuudhaan darbaniiru barana du'aniiru awwaalamaniiru amma. Danfaa abbaa boorichaa jechuun namuma akka keenyaati namni immoo isaanitti ayyaaneffata jechuudha. Akka warra ayyaantuu jedhamu. Yeroo baay'ee gaafa kakkatanii danfaan arguu jedhu. Danfaan maalidha? Danfaan ayyaanadha. Garuu danfaan ayyaana yoo ta'uyyuu itti bulmaata hawaasa naannoo kanaati. Akkuma bulchiinsaa jechaadha. Amma fakkeenyaaf mootummaan naannoo Oromiyaa Shimallis yoo jenne itti aanee immoo Kumalaa Fayyisaadha jedhu namoonni baay'een. Kumalaa Fayyisaan namicha ayyaanni kun irratti bu'udha. Maaliifi bakka haqqi namaa amma yoo namni waan tokko hannaan waan dharaan yoo sirraa fudhate lafa yoo sirraa fudhate horii sirraa yoo fudhate bakka sanatti dhaqanii waan kakatanii kaksiisanii qabeenya namaa deebisaniif danfaana argu jedhanii itti kakatu malee kun waan intinee ta'ee miti. Tole kan biraammoo naannoo kanatti barteedhaan danfaa abbaa boortichaa jedhanii gaafa kakatu dhageenya. Danfaan abbaa boortichaa eenyume? Isa kanallee dhiifama naa godhe baay'ee hubannoo isaan qabu. Isa kana toona bira darbite gaarii ta'a. Danfaan maalidha? Danfaan ayyaana jechuun qaalluu jechaadha. Akka nani beekutti. Siifa danfaan maalidha? Akkuma ni jedhan. Namoota yeroo kakatanii danfaan arguu jedhanii kakatu miti amboo keessatti. Jechuun danfaa namni tokko dhugaadhaaf yoo dubbanne isatti amana. Rabbii gadittis haa ta'u akka rabbiittis kan itti fayyadamee itti kakatu dhuguma danfaadhuma. Danfaa jedhee kakata. Egaa nuti illee kan beeknu danfaa kana akka qaalluutti beekna. Rabbillee namni illee kan itti amanudha jechuudha. As uummata amboo yeroo kakatu danfaan arguu jedhamte. Danfaa jechuun ayyaana wayiiti ayyaana ittiin namni waaqeffatu jechuudha. Waan kana caala isuma irratti of gatee namni danfaana arguu maal jedha malee waan biraa hin miti. Danfaa abbaa boortichaa eenyudha? Waa'ee isaanii hoo maal beektu? Egaan akka naannoo kanaatti danfaa jechuun aadaa
uummata keessatti jechuun iddoo uummanni aadaa isaa wal ga'ee duudhaa fi aadaa isaatti ibsatudha. Aadaa kana keessatti immoo kan wal dhabe gumaaf gumee akka naannoo kanaatti kan itti hiikkatudha. Kanaaf isa kanaaf amma aadaadha, naannoo kanatti beekamaadha. Aadaa kana keessatti immoo jechuun akkuma dura sii kaase sana namni wal dhabdee garaagaraa qabaachuu danda'a, wal miidhuu, wal ajjechaa kana waan garaagaraa jiraachuu mala. Isa kana immoo jechuun safuuf aadaa isaatiin iddoo sanatti jechuun dhaqee hiikkata waan ta'eef danfaan kun akka naannoo kanaatti kabaja guddaa qaba. Akkasitti beekama, hawaasni isin kabaja. Duudhaa hawaasa keessatti iddoo hawaasni dhufee rakkoo hawaasummaa isaa hiikkatu jechuu dandeenya. Kana irratti isinoo maal jettu? Danfaan akkuma asitti beekama naannoo kanatti akka Ambootti beekamaadha. Aadaa hawaasa naannoo kanaati. Hawaasni naannoo kanaa aadaa kanaan kan inni bulu. Yeroo rakkoo garaagaraa isa mudate iddoo sanatti walitti dhufee kan ittiin waliin hiikkatu waan ta'eef iddoo kanatti beekamaadha jechuudha. Isa mee uummati Amboo yeroo kakatu danfaan argu jedhu beektamti? Danfaan argu jechuun isaanii maalidha? Danfaan eenyudha? Danfaan hin beeku eenyu akka ta'e garuu. Maaliif kakatu sitti fakkaata? Anaan beeku maaliif akka kakatu? Danfaan maalodha? Danfa? I don't know kan beeku garuu. Danfaan maalodha? Danfaan ayyaana warra Qaalluuti. Qaalluu kan aadaa Oromoo duratti ittiin beekamu kan naqee waan tokko itti mate furmaata tokko argatu. Danfaan maalidha? Danfachuun immoo wanta nama gubu jechuudha. Magaalaa Ambootti danfaa jechuun waan nama gubudha. Wanti beekamu hin qabu. Wanta danfifamu jechuudha gaa hin beekone akka kiyyatti. Warri Amboo yeroo kakatanii danfaan argu jedhu. Hiikaa danfaa kana maali? Ani egaa hiikaa danfaa kanaan beeku danfaan dhufachuun waaqayyo mul'atachuus ta'uu danda'a akka aadaa garaa garaadha waan ta'eef. Amboo hambaa lafaa jechuun maal jechuudha? Amboo hambaa lafaa jechuun Amboo karaa baay'eedhaan waan hedduudhaan beekamti. Isa keessaa tokko qabsoodhaan beekamuu dandeessi. Karaa biraatiin immoo akkasuma aadaa fi safuu uummata Oromootiin beekamti jechuudha. Kanaafuu Amboo hambaa lafaa jedhamee beekama jechuudha. Akkuma inni jedhe yaada badaa waan itti dabaluun qabu garuu Amboo jechuun madda seenaatidha, madda goototaatidha. Gootonni baay'een kan irraa maddan jechuun hambaadha jechuudha bakka hambaa keenyadha jechuudha. Amboo jechuun bakkuma uummanni tokko irraa argamedha. Sababa kanaatiif Amboo hambaa lafaa jedhani. Gaaffii sadhumaan si gaafadha. Amboo hambaa lafaa yeroo jedhanoon dhageessaa? Ammuma asirratti dhaga'uu kooti malee dhaga'ee hin beeku. Yeroo baay'ee Amboo hambaa lafaa jedhama. Amboo hambaa lafaa jechuun maal jechuudha? Amboo hambaa lafaa jechuun Amboo bakka seenaa qabeetti gootonni hedduun keessatti dhalatanidha waan ta'eef bakka kanaaf Amboo hambaa lafaa jedhamtee murteeffamte. Amboo hambaa lafaa jechuun maal jechuudha? Amboo hambaa lafaa jechuun dabalattee agariyootii jedhamteetti. Hambaa lafaa jechuun kan hundumtuu itti hafee jireenya hundumaatti jiraate kan waliin gallakkifne kan waliin gannedha. Amboo biyya dhiiraa jedhama. Amboo shamarreen hin jirtu moo maaliif Amboo biyya dhiiraa jedhama? Sammuu shamarreenus jiru garuu akkanumatti Amboo biyya dhiiraadha kan. Maaliif jedhama? Waan baay'eedha kan artistoonni keenya jiru biyya caaluu si jaatee fi waan baay'eedha biyyi keenya biyya gootaati. Kanaaf kanuma. Dargaggeessi gudarii tokkittiin ishee kudhanii jedhee sirbi bahee jira. Kan sirba kanaa maalidha? Dargaggeessi gudari baay'ee cimoodha. Baay'ee cimoodha. Dhugaa irratti dhaabbatanii hundaa'anii waan intanii jedhaniif kanaafidha kan akkasitti sirbame malee waan eenyu addaa qabaatanii miti. Kanaaf cimaa ta'uu isaanii ibsa. Dargaggeessi gudar takkittiin ishee kudhanii. Kan sirba kanaa maalidha? Dargaggeessi gudarii takkittiin ishee kudhanii sirbi jedhu jira. Kan sirba kanaa maalidha? Dargaggeessi gudarii tokkittii ishee kudhanii jechuun ani hiika isaallee hin beeku baadhe ani jechuun amma dargaggeessi kudhanii tokkittii ishee kudhaniini
walaloo namatti fakkaata. Siifa maal jedha hiikaan sirba kana? Ani hin beekaa akka. Maaliif akka jedhe abbaa jedhee beeka kaasa? Dargaggeessi gudar takkittiin ishee kudhanii hiikaan sirba kana maalidha? Dargaggeessi gudar tokkittiin ishee kudhanii jedhameetu sirbame. Innis dargaggeessi gudar baay'ee cimaa qabsootti illee tokkittiin ishee akka nama kudhaniitti ilaalamaa jechuudha. Kanaaf dargaggeessi gudar tokkittiin ishee kudhanii jedhameetu ibsamaa jechuudha. Dargaggeessi gudar takkittiin ishee kudhanii hiikaan sirba kana maalidha? Dargaggeessi gudar tokkittiin ishee kudhan jechuun dargaggeessi gudar tokkittiin ishee hamma nama kudhanii gahuu danda'a yookiin immoo baay'ee cimaadha jechuudha. Dargaggeessi gudar takkittiin ishee kudhan isa jedhoo beektaa? Bakki dhageeyyuu beekan. Garuu yeroo sitti fakkaatu dargaggeessi gudar takkittiin ishee kudhanii jechuun maal jechuudha? Anan beeku maal jechuu akka ta'e. Amma kan itti argamnee jirru magaalaa Ambooti. Naannaan kun maal jedhamame? Bakki kun naannoo Filewaa yookaan immoo bakka Dindila Waaqaa jedhamudha bakki kun. Dindila Waaqaa jedhama. Bishaan kun immoo daandii dheeraa irraa dhufa. Dandi kan jedhamu irraa dhufa. Bishaan kana jala ulluuqee deemu kun. Kanaaf bakka biraas seenaa biraas waan qabuuf bakka kuttaa'ee dhaabbatee ijoollee isaa torbaniif bakka dhaabbatee lafa itti qoodedha. Inni gama kanatti akkanatti ilaaltu kun Filewaan as keessadha. Bakka ciibsaa kuttaa'ee horii isaa hora itti obaafatudha. Kuttaa'ee. Hedduu galatooma. Baay'ee galatooma. Baay'ee galatooma. Sinillee hedduu galatooma. Tole hedduu galatooma. Galatooma. Kan daawwachaa turtan as magaalaa Ambootti argamuudhaan qophiin daawwitii labataa jedhu keenya har'aa kana fakkaata ture. Nu daawwachaan waliin turuu keessaniif hedduu isin galateeffannee qophicha waliin kan isin faana ture ani Lubee Girmaa fi Siitinaa Hajii akkasumas ogeessa kaameeraa Firaa'ol Abrahaamii fi qopheessaan sagantaa kanaa Gammachuu Tsaggaayee ture. Torbee sagantaa kan biroo hanga walitti deebinutti nama torbanii nu haa taasisu nagaan turaa wiirtuu miidiyaa waliin qophiilee hafan faana turtii gaarii.